Hadurreeni aannan dhugdeetiini sareetta xaawwatti gadi baatee jedhamitiire haa ati hojii kee oolta. Maarree akka hadurree lut jetteetiin na jala deebiteetiin kana xaxuun kee maaliif hire? Hadurreedha malee maali ari kun? Ashamaa harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaan araarri waaqayyoo golaaf qixa jirtan mana jirtan hundumaatti nagaan isiniif abaay'atu akkam fayyaa keessanii jirtu galata waaqayyoo ani nagaa kooti nagaa guutuu qaba gooftaa kottaa tolu isinuu akkamii nagaan keessan turtiin jiruun jireen haalli qilleensa keessanii akkamii na biraa gaariidha waaqayyoo haa galatuumu kana xaansee guyyaa har'aagaa nama hiriyaa abbaa hiriyaa kiyyaa jechuudha piraankii irratti ba'uuf ka'een jira piraankii sana immoo maalan jedha ati yeroo hundumaa birrii dhiiraaf ergitaa jetteetiini maaf maqaa kiyya nyaattaa birrii dhiiraaf eenyuuf erguu kiyya na argiteetta akkasitti maqaa kiyya nyaachaa jirta birrii hammanan jenne biyya arabaa jettee hundaa birrii dhiirumaaf kenniti malee isheenii waan tokkollee wanta godhatteettuun qabdu bilaasha biyyaa baatee jennaan jette jedheetiin nan gaafadha jechuudha. Garuu ifa manaa godhaa yoo isheen na arrabsite immoo jechuudha baay'ee sodaatee jira keessi kiyya tarii na arrabsuu dandeessin beekamu. Hanfi'e haa ta'u amma isheetti nan dawwala jechuudha waan ishee jettu walumaan ilaalla na ordofaa isiniin jedha nan dawwala. Bilbilan kaastii in kaastuusa walumaan ilaalla jechuudha amma kunoo itti dawwalaan jira. Hello. Bilbiluma kaasuyyuu sitti ulfaate kaasi? Nagaa kooti maal si ameeqa har'a guyyaa guutuu sitti dawwalaa oolee bilbila narraa kaasoo fakkaa baddeka. Yaa Rabbii koo ani giseen bilbila si jalaa kaasuun qabu ani hojii kiyyan hojjetataa jira akkam hojjetii nagaa miti ufi. Anoo nagaa kooti yaa silayyuu waan goote waan beektuuf na baqattaayyuu. Maalin godhe maal jechuu keeti? Maalin godhe maal jechuu keeti afaan kee damma silaa duruu. Maarree waan goote beektaa si ameeqa yeroo dawwalu hin bahaa waanan dubbadhe sana hin barti jetteeti akaakan ati bilbila narraa kaasuu didde guyyaa guutuu congaarraa koo walitti waadaa oolte. Ati naguma na barbaadde amma seeranaa sayyoonaa sultattee maali afaan nan xalafiniiti maali rakkoo jira? Rakkoon jira maal rakkoo maaf dhibare? Rakkinni maaltu jira? Si. Atis kaayyoo baateef beekta anis kaayyoo baheef nan beeka garuu ati akkamitti na heddeetiin otoon ani hedduu si abdadhu hedduu ani icciitii kiyya si faana odeeffadhu si faana taphadhuuti anis sitti gammadee atis natti gammaddee jiraadha jedhee osoo yaaduuti garuu ati isheenoo habeen maal qabdi dhiira qallabdii biyyatti birrii ergiti kanuma waan argatte hiriyaa isheetti ergiti kanuma waan argite dhiira qallabdi malee. Waan godhatte tokkollee waan argisiiste hin qabdu naan jetta maqaa koof baateetta barana ati siriimasa. Maali nan jedhe maa akkasumaan odeessaatu fi fooduu kee akkasumatti bakkuma barteetti deeffadhu narraa ani dhiira birrii qal'attee dhiistee namaatti si beeka maalaan suftii sira. Hanjetta situ beeka ka maali ani har'a waan haaraa sitti fide moo waan addisii sitti fide moo sobeetaniin akkasiin jedhare dhiiraaf birrii ergiti waan ejjettu ji'aanu birrii namaaf ergiti malee ofii ishee waan buusteettu hin qabdu hatta maatii isheellee hin gargaartu obboloonni isheellee hin gargaartu wanta tokko waan goote hin qabdu dhiiruma qallabdii waggaa meeqa biyya arabaa teesse umurii isheellee fitte qaata dulloomtellee naan jette. Bannaati shukatti akkuma bartaanitti beekadha yaa Rabbii maa gooftaa yaa Waaqayyo gooftaa maalootu na wajjii dubara kana hundee
eenyumaan jedhe abbaan jedhe sana naaf dhigootu maal haasofti sila ani danqaa birrii qalladee dhiiftee qabeenyaa kan hundumaa yoo itti kenniteen maal na dhibee maalitti sii beekaan gilloomte dhiiftee maaltu na galchee. Eeyyeen ka silaa akkas jetta turte ka maaltu gidduu akka xilliqsi godhee maattan beekare. Yaa Rabbi yaa gooftaa koo miidhagaan marattee nagaa qabdaa sammuu keessa nagaan asii garuu akkamitti yaaddaa Itoophiyaa kana naan jedhe. Maafin maraa ure maqaan kiyya yeroo badu maatiin kiyya intalli keenya ne jetti inni siraata qabdii naan jedhanii na abdatu. Ati garuu yeroo isheen immoo dhiira qallabdi isheenoo dhiiratti suufii takka suufiitti uwwista naan jette jedhan takka immoo hin barsiisti isheenoo haga inni eebbifamu haga inni maal godhee birrii ishumatu ergaa takka caammaa. Amma oduu keenya dhiisee jechuudha oduu keenya dhiisi oduu kee bakkuma bartetti deeffadhu daachumatti nama deeffadhu toodii gochaan ani immoo yaa bara baranaa kana oduu maali kaati maali oduu chan akkatti nuti bareeda yaa Rabbi oduu kee achumatti nama deeffadhu jechuudha abbaa siin jedhe naaf jedhan. Abbaan Kee jitti narraa fudhadhu deemee. dhaggeeffadhu. Abbaa maal barbaachisa? Abbaan barbaachisu kun odeessiteetta himteetta. Waan himteettuuf immoo abbaa itti himte immoo atuu beekte waan ta'eef maal isaan sitti mari'an immoo maal si'a meeqa maal isaan irra deebi'ee sitti gaazexaadha mo'ani? Abbaan itti misatti dhiqaa'ee gaazexanyaa taanaan fuudhee dhuftee kana oduu keenyatti odeessitan miti abbuma gaazexanyaa sana jechuudha abbuma gaazexanyaa sitti hime sana fidii kootu tonatti hime maal odeessiti jira galgalaan dirribana dhorkiti. Isheen ati itti himatte suni icciitii kiyya hin baasiinii jetteeti akkuma ani yeroo anaaf ati hiriyyaa ajennee icciitii keenya walitti odeeffanne wajjin taphanne ati ganaa baatee nama tokkotti dubbatta je'ee hin seene akkasuma jetteeti akka isheenis immoo atis akkasuma jettee isheetti odeessite garuu mucaan sun waan na jaallattuuf immoo ufteenetti odeessite kanaaf jecha immoo maaliif maqaa ishee dhaha'an immoo abbaatti odeessite ati iyyuu beekta waan ta'eef. Hadurreeni aannan dhugdeetiini sareetta xaawwatti gadi baatee jedhan mitiire ati hojii kee oolta. Maarree akka hadurree lut jetteetiin na jala deebiteetiin kana xaxuun kee maaliifire? Hadurreedha malee maali ari kun? Ani jabduudha dhimmattan birrii koo dhiiraaf kennuuf hin qabu jaallattus jibbitus dumbulloof sumunii koo namaaf hin kennu situ hadurreedhaan deemeetiin na lafafu malee ani gaaf tokko sumunii koo yoo dhiiraaf ergeen beeku yaa habiibti maanni dhaggeeffadhu hidhaa maaltu natti galee moo sansalata maaltu natti sakaalame moo gatii maalan abbaasaa sitti maatu himteetta jetteetta kanarra maalan sitti maree sitti mimiti si gaafadhe. Bilbila narratti cufnaan immoo akka ati yaani akka gooteettu naa gala ani durumayyuu bareera yeroo ati bilbila narraa kaasuu didduyyuu akka ati gooteettu naaf galeeraati abar. Ani oduu fedhu oduu barbaadu oduu akkasii kan barbaadu oduu kan akkasumaan walii gaddee ogeessa sana dalagu waan ta'eef bilbila isarratti cufadhaan abbaa sanatti himtu taanaan immoo salphattaatis. namni amma firee shumburaa jaalata amma firee baay'ee nama cabsiteedhani. Anatu salphata isayyuu situ salphata malee ishee odeessite salphata malee ani maalan salphadha yaa'u silayyuu.
أمي أتسلبت يعني سلبت وجمال اللي بتنافدي كنت بكسر بنافدي وسلبتان بتناسين أنا ما سلبتان بتشي سلبت ومدو كان ما تدري سلبت ربي ما عندي بدو ولا جس ما قفلت سلا Si godheera nyaatamteetta ما تمام jaallattus jibbitu nyaatamteetta khalaas. Dhiifama guddaa naa go'ani piraankiinsi godhe garuu jaallattus jibbitus. Lubbu hinna bakka ana aseef dhiifama manaa go iyyaa lubbuu kiyya dhugaa waaqaatii anuu nan dhugaa rabbiin siin jedha piraankiinsi godhe dhiifama guddaa naa godhi ati nama icciitiiti nama kabajamtuudha nama jaaladduudha namani sekuriitii kee waan hundaa itti himadhuudha utumaa waan fe'e ta'ellee atuu hin amaniin yaani nan dhugumadha dhugumadha ani waan odeessiteetta jedhe waan si shakkee miti piraankii masi godhe dhiifamuma guddaa naa godhe lakunoo lafaa sii ka'eera yaa ukti. Kunoo bakka amma ishi bakka lammataa ittiin deebi'u ano lammataa sinnaasisu naateettaa garuu. Anu sodaa'eera kanarra na arrabsitayyuu je'eetaniin jechuudha dhiifama guddaa isaanaa ga'ee hordoftoota kiyya kunuun nagaa itti naa himee dhiifama godheeraa fi je'iitiin akka manatti qabamuu danda'u isaanillee nama jaaladhu bifaasise. kabajamtoota keenya dhiiseefiin jira isiniin jedha like share godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha maddii dhaabbadhaa isiniin jedha eebbifamika. Hayyeen eebbifame galatoomi ulfaadhu bareedduu kiyyaa dhugaa hedduu sin galateeffadhaa naaf jiraadhu sin jaaladha yaa onnee yaa galbii yaa ogtii nagaanaa ta'iyye ishii ani kanumaa fidhane yeroo kana irri barraasi kaase sinaasisuumaaf je'een dhiifama naa godhu. Dhiifama si godhee jira ani laphee guutuudhaaf si dhiisee jira torbaayyuu tokko na rifachiiftee lammata biraankii akkanaa irratti hin dalagin maaliif jetteen kuniyyuu dhagaadhaan immoo waan keessaa jettee dhimma jibbaa. Ani Allah akkati daftee garaa laaftee dhiifama naa gootu waanan beekuufidha kan ani sitti dhufe malee too namaan biraatii hin godhuyyuu maaliif hin arrabsuu danda'u fuula namaatti na salphisuu danda'u waan ta'eef akkasin go'uun ture waanuman garaa kee beekuuf malee. Waan masi jaaladhuufas arrabsuu dhiise malee islaamaa keessarraa kaasa ture nama mafuu jabaadhu isin jedha jajjabaadhu waaqayyo si haa jabeessu bakka yaadde si haa ga'u isin jedha guddaa galatoomika. Ishi kaa galatoomi yaa lubbuu koo asin jaaladha naaf jiraadhu. Anis sin jaaladha jabaadhu. Ishi chaawu. Naa milkaa'e sirriitti naa milkaa'ee jira yaa obboleewwan kiyya hordoftoonni kiyya immoo laayikii sheerii sabskraayibii hin irraanfatinaa na jajjabeessaa haaluma kanaan itti isinii fufuu nan danda'a yaada keessan komentii jala naaf kaahaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hanga kanaan na hordofuu keessanii hedduu galatoomaa isiniin galateeffadhaa yaa oromoo kiyya wal malee maal qabnaa wal jajjabeessinaa. Galatoomaa hundumti keessanillee galatoomaa isin galateeffadhaa nagaan turaa hanga gaafa turtii biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u lafa nagaa turaa gooftaan koo isin wajjin haa ta'u ciao.